Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa. Odeeffannoon guyyaa irraa of harkaa qabnu kunooti. Oromiyaa keessatti da'oo siyaasa mootummaa jalatti uummanni qotachuu fi hojjetachuu danqamuutu himame. Kaabinee fi kaadireen mootummaa dargaggeessa humna biyyaa akka hin qonnee fi hin hojjetanne taasisuu jabeessaniiru. Maqaa deeggaraa waboo jedhuun qabeenya uummanni walitti qabate saamuu fi dararuu cimsanii itti fufan. Kunis dargaggeessi baratees qotees ta'ee hojjete akka hin jiraanne gochaa jiru jechuun uummanni qeeqeera. Maqaa shanee irratti opereeshinii gaggeessina jedhuun uummanni nagaan dararamaa akka jiran gabaasaaleen sarara quunnamtii mootummaa ba'aa jiran saaxilaniiru. Kaleessaa qabee gabaasa miidiyaa hawaasaan faca'aa jiruun dargaggoonni meeshaa maleeyyiin bakka hojii isaanii to'atamuu isaanii himamaa ture. Opereeshinii gaggeeffamee loojistikii diinaa akka ta'an dargaggoonni shan Shawaa Lixaa aanaa daannoo ganda Sayyoo guddattuutti qabamaniiru jechuun mootummaan gabaaseera. Loojistikii diinaa jechuun kanneen to'ataman kunneen dargaggoota jiboota furdisanii jiraatan akka ta'es gabaasichatu eera. Jiboota san shaneedhaaf furdisaa jirtu jechuudhaan humnoonni mootummaa harkaa saamuun dargaggoota kana sidaatti darbachuu isaanii dhaga'ame. Maqaan dargaggoota yakka tokkoon alatti waan loon furdisuu irratti bobba'aniif qofa hidhamanii Tolasaa Girmaa, Saamu'eel Girmaa, Faayisaa Alamuu, Gaaddisaa Takkaa fi Taammiroo Iluuka jedhaman ta'uu isaanii gabaasichi ibseera. Oduu keenya itti aanuun namoonni 11 dhibee vaayirasii Maarbaargiin qabamuu fi lubbuun namoota 6 dhibee kanaan darbuu isaati ibsame. Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa haala dhibee vaayirasii Maarbaargii ilaalchisee miidiyaaleef ibsa kenneera. Dhimmicha irratti Dr. Maqidas Dhaabaa laaboraatooriin socho'aadhaan qorannoo Maarbaargii taasisuun eegalameera jedhan. Ibsicha akka kenne ministeerichaa Dr. Maqidas Dhaabaa akka jedhanitti weerara vaayirasii Maarbaargii yeroo gabaabaa keessatti to'achuuf naannolee, Inistituutii Fayyaa Hawaasaa fi uummata akkasumas qaamolee garaa garaa waliin taane hojjetamaa jira jedhan. Kanas caalaatti fooyyessuu fi hawaasatti dhiyeenyaan hojjechuuf keessumaa naannoo vaayirasichi jalqaba mul'atetti laaboraatoorii socho'aadhaan qorannoo taasisuu eegalleerra jechuun Dr. Maqidas haala tatamsa'inaa wallaansa taasifamuu fi odeeffannoowwan vaayirasichaan walqabatu irratti miidiyaalee fi qaamolee garaa garaa waliin hojiin hojjechuun cimee akka itti fufu eeraniiru. Yeroo vaayirasichi mudate irraa eegalee namoonni dhukkubsattoota waliin quunnamtii qabu jedhamanii shakkaman 349 irratti hojiin adda baasanii qorachuu raawwatame keessaa 119 vaayirasicha irraa bilisa ta'anii bahuu kaasanii waliigala namoonni 11 vaayirasichaan qabamanii lubbuun namoota 6 darbuu fi namoonni 5 wallaansii fi hordoffiin taasifamaa jiraachuu himaniiru. Hojiin adda baasuu fi eeruu fudhachuu guyyaa mallattoon jalqabaa mul'ate irraa eegalee cimee itti fufeera. Gama biraatiinis biyyoota dhibeen kun kana dura itti mul'ate waliinis marii taasisaa jirra jedhan. Hirmaannaan uummataa cimee itti fufuu akka qabu akkasumas of eeggannoowwan barbaachisoon akka taasifaman kan dhaaman Dr. Maqidas eksteenshiiniin fayyaas ta'ee dhaabbileen fayyaa hundi yeroo kamirrayyuu eeruu fudhachuufis ta'ee wallaansa kennuuf qophii taasisuu akka qaban dhaamaniiru. Oduu keenya itti aanuun godina Wallagga Lixaa aanaa Gullisootti dargaggoonni 6 waraana mootummaan ajjeefamuutti himame. Dilbata darbe jechuun gaafa 23 bara 2025 waraanni mootummaa Biltsiginnaa lixa Oromiyaa godina Wallagga Lixaa aanaa Gullisoo ganda Maaruu irraa dargaggoota 6 qabuudhaan fuudhanii erga deemanii booda gaafa 23 bara 2025 ajjeesuu isaaniitti himame. Ajjeechaa kana raawwate qaamolee nageenyaa mootummaa yoo ta'u dargaggoota kana ganda Maaruu irraa qabanii erga fuudhanii deemanii booda bakka Jaarsoo jedhamutti ajjeesuu maddeen himaniiru. Dargaggoonni kunneen aanaalee Gullisoo, Ayiraa jedhaman gidduu hojii dogdoqqee oofuun akka of jiraachisaa turan maddii oduu kanaa himuudhaan waraanni mootummaas waboodhaaf meeshaa deddeebistu jechuun tarkaanfii akka irratti fudhate dhaamaniiru. Dargaggoonni ajjeefaman kunneenis Boonaa Imaanee, Magarsaa Abdii, Obsii Karrasaa, Daawit Darajjee, Damee Sanbataa fi Firoomsaa Malkaamuu kanneen jedhaman ta'uutu ibsame. Kana malees dargaggoota Guutamaa Shifarraa jedhamu irratti reebicha hamaa raawwachuun miidhaa qaamaa guddaaf saaxiluutu himame. Ajjeechaa naannoo kanatti waraana mootummaan raawwatamu hammaachuu kan himan maddeen gochi wal fakkaataan irra deddeebiidhaan raawwatamaa turuu isaa eeraniiru. Oduu keenya itti aanuun hawwiin ulaa galaanaa Itoophiyaa aggaammii birmadummaa kootti ka dhufedha jechuun Eertiraan himatte. Mootummaan Eertiraa hawwii ulaa galaanaa argachuuf Itoophiyaan irra deddeebiin kaastu gochaa walabummaa biyyattii irratti aggaamuudha jechuun cimsee akka dura dhaabbatu ibse. Itoophiyaan gaaffii ulaa galaanaa dhiyeessuun hariiroo biyyoota lamaa akka laaffise yoo ta'u booda keessa ibatti wal himachaa akkasumas walitti dhaadachaa jiran. Itoophiyaan gaaffii kana karaa nagaan akka milkeessitu ibsitus xiinxaltoonni haalichi walitti bu'iinsatti qajeeluu mala jechuun yaaddoo qaban ibsu.
Ministeerri dhimma alaa Eertiraa ibsa bal'aa sadaasa 23 bara 2025 baaseen Itoophiyaan fedhii ulaa galaana diimaa argachuuf qabdu tooftaa dippiloomaasii haaraatiin itti jirtu walabummaa Eertiraa akka sarbudha jechuun Eertiraan ulaa galaanaa ishee fi tokkummaa daangaa ishee akka eeggattu ibseera. Aangaa'onni Itoophiyaa seeraa fi waliigalteewwan hariiroo biyyoota ollaa itti bulan dagataniiru ka jedhe ibsi ministeera dhimma alaa Eertiraa kun ulaa galaanaatti ba'uu argannaatiin bocaa fi daangaa biyya walabaa suuta jijjiiruuf yaaluu jechuun himateera. Ibsi kun Itoophiyaan duula ulaa galaana walabaa argachuu jedhuun gootu fedhii ji'opolitikaa jiru keessatti akka dirqama ta'etti fakkeessaa jirtu jechuun akeeka. Walitti dhufeenya hawaasummaa fi aadaan walabummaa biyyaa bakka hin bu'u ka jedhe ibsi kun Itoophiyaan tokkummaa daangaa Eertiraa sarbuuf ajandaa gaaffii Affaar fayyadamti jechuun balaaleffateera. Eenyummaa Affaar daangaa gamaa fi gamanaarra jiran kaayyoo siyaasaaf fayyadamuun uummata meeshaa ji'opolitikii taasisuudha jedheera. Hawaasni Affaar Eertiraan taphattoota cheezii galaanaa miti yookaan ammoo hariiroon sabaa kabaja daangaa idil addunyaa hin laaffisuu jedheera. Ibsi kun fedhiin Itoophiyaa itti fayyadamarraa gara abbummaatti inumaatu abbummaarra darbee gara humna nageenya irraa qabaachuutti guddachaa deemuu argaa jirra jedha. Ibsi Eertiraa kun seerri idil addunyaa biyyoonni ulaa galaanaa hin qabne akka buufata doonii biyyoota ollaarraa akka argatan akka hayyamu yaadachiisuun garuu marii fi waliigaltee biyyoota lamaan gidduutti taasifamuun hojiirra oolaa jedheera. Haa ta'u malee mirgoonni kunneen ulaa galaana biyya walabaa biraa irratti abbummaa qabaachuu yookaan dhaabbataan to'achuu akka hin taane ibsa. Qajeeltoowwan walabummaa daangaa kabajuu mariif ka dhiyaatu miti ka jedhe ibsi kun qajeeltoowwan kanneen akka hin taanetti fudhachuu fi jallisuuf yaaliin godhamu kallattiin tokkummaa daangaa cabsuu ta'a jechuun komateera. Oduu keenya itti aanuun dubartiin kookeenii shilingii miliyoona 3.6 baasuu garaachatti baattee imalaa turte buufata xiyyaaraatti qabamte. Dubartiin qoricha sammuu namaa adoochuu kookeenii jedhamu shilingii miliyoona 3.6 baasu garaachatti baattee deemaa turte buufata xiyyaaraa Keeniyaa buufata xiyyaaraa Joomoo Keeniyaataatti to'atamuu ishee BBC'n gabaaseera. Dubartiin kun qoricha sammuu namaa adoochuu akkamiin garaacha keessa akka seensifte kan ifa ta'e hin jiru. Akka Daarikteereetiin qorannoo yakkaa Keeniyaatti dubartiin maqaan ishee Muuliyaa Yaandungee jedhamtu nama ganna 34 Finfinnee irraa akka deemte hima. Qorattoonni gurmuun farra naarkootiksii yeroo dubartiin kun qubatteetti haala dubartii kanaa ilaaluun akka sakatta'amtu murteessan. Isaan booda qorannoof battaluma gara waajjira ANU'tti geeffamteetti dubbiin ifa ba'uu isaa eegale. Dubartiin kun kookeenii pilaastikaan mammarame 14 akka keessaa baafamu taasifame. Jalqaba baheen alatti ka biraan hafuu akka malu shakkuun qorannoo itti fufuun gudunfaan biraa 14 ammas keessaa bahee jiran. Walumaa galatti gudunfaa 28 ka giraamaa 912.74 ulfaatu shilingii miliyoona 3.6 baasa ka jedhamu dubartii kana keessaa argameera. Itti aansuun ammoo X-ray yookaan raajii kaasuun garaa ishee keessa kookeeniin kun bahee dhumuu mirkaneeffataniiru. Qorichi sammuu adoochuu akka itti maramee garaa keessa taa'ee fi mala kiliinikaan garaa ishee keessaa baafamuu ifatti waan dubbatameen jiru. Egaa dhaggeeffattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon irra of harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture qophii keenyaaf waliin turtii gaarii.